كل الناس أمسك باب أمسك أتمتماتي لو أما كان كم يا كده لا كمان وانت سكري كلتي نبي لقي كنا كلت ما نسمع بران جاي سنس شير ولي قوتني أكا أتيا وانا كفسيتم إسني ترى ما كلتي ما غرا رام سنة لقي سنة برسا الحمد لله أنا مقول هاي كويس كله بيحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakka agartan hundatti bakka jirtan hundatti loltoonni oromoodha waraana mootummaa wayyaanee poolisa federaalaa poolisa oromiyaa keessa jiran zoonii kibbaa shaashamannee teessoo godhatan akka bayanii ummata duulanii ummatatti ajjeefaman ajajamanii jennaan hin lollu jedhanii mooraa wayyaanee guddicha shaashamannee jiru ka zoonii kibbaa ka gartee humni kuusaan meeshaa guddaan jiru keessatti waldhabbii guddaa uumanii birmannaa barbaadaa jiranii akka sabni walii birmatee ummanni oromoo meeshaa kana hidhatu wareega guddaa dhufuudhaan malu otoo meeshaa kana wayyaaneen achi baatee hin saamin otoo hin gubin akka ummata oromoo harka seenee meeshaan kun ummata oromoo bilisoomsu sabboontonni oromoo waraana wayyaanee keessa jiran biyya keessaa birmatanii jiranii haala kana addunyaa dhaqqabsiisaa oromoo biyya jiru hundatti dhaqqabsiisaa karaa cufaa meeshaa hiikaa jedhaan milishaa gandaa kuusaan shaashamanneedha dhuunfannoo oromoo jala seeneera garuu wayyaanee waan waraanaa fi loltuu achi keessa jiru guutuu alaan federaalaan marsiteef loltoonni oromoodha dhiibbaa alaa barbaadan ummanni alaa yoo marse keessaan isaan lolaa fi humna waraanaatiin meeshaa san dhuunfachuu barbaadanii sagalee kana ummataan gaya. kana fakkaata sagalee tana kamar mummaa keessanii baashir walii godhaa walii dhaqqabsiisaa isiniin jira galatooma.